maqaan keenyudha eessarraa dhuftee maalimmoo dhugaa baata? Maqaan koo Yadeta jedhama. Kanan jiraadhu asuma dildii safaruma kana. Waaqayyoo waan hundumaa dursee kanan galateeffadhu. Inni kun nama manuuf mo'icha qaba. Isan nageenyaaf isa beekuuf kanatu deebii kenna. Waajjira keessattis eessa keessattis ogeessa gidduuttis dosteerii gidduuttis inni deebii kennu kana duwwaadha. Namni kanatti amantaa yoo jiraattan waan hundumaa dursee kanan dhugaa ba'u abbaa koo dhukkubaa ture. Abbaa koo dhukkubaa ani kanan jiraadhu Addanaadha, isaan magaalaa Najjoodha. Duraaniin silkii isaan iyyuu qabu manuma kanatti naa kadhatamee tun mana namaa hojjedhu kara baasteeriifaa dafqikoos mana namaatii galee anis dandeetti gara jireenyaattan dhufee waaqayyo na gargaaree yeroo darbe dhugaa ba'eera. Hoggaa yoo baay'ate hoggaa yoon dogoggoru baadhe gamatti dhugaa ba'eera. Birrii meeqa ture kan jala qabu sana? Birrii 10,000. 10,000 kana mana namaatti dhiisee ba'ee fudhachuun dandeessan gaafa lubbuu korratti ol ka'ee gaafan du'a jala ga'een birrii kootuun fudhatiin kana bichaan fudhadhe. Waan tokkoon fudhanne moofaa san ittiin mana namaa keessa hojjedhuni kana fudhadhee ba'e. Chiiti baqqaan jedhe dhufee baasteerii fa'iin waaqayyoon naa kadhadhaan jedhee asitti gama sanatti dafqikee mana namaa inni jiru hin turu hin gala jedhan gaafa sana. Kana jedhanii lallabu kanuman qabadhe. Anis immoo irratti naadaa jira dafqa koo irratti. Dafqa namaatu hin taane dafqa koo. Amma dafqi keessi deebi'ee eessa booda gara keetti kottu? Kana booda dafqi koo naa deebi'ee birrii koos nan fudhadhe. Ofii isheen dhufteetu dafqa namaan na bira jira galchinaan jedhe waaqayyo waan ta'eef barbaadaati kennaa fi jetteetu nama 2 fudhattee dhufte waajjiraati. Gaafa dhuftu eenyu jedhamtannaan Gaaddiseen jedhaman jedhe. Isheema kennaa fi kaleessa mana koo hojjechaa turte. Mujawweetun inni laphee koo qabeenyaan inni wadde jaalladhee miti har'a garuu waaqayyoon natti araarame galchiif jennaan hin galcheeffette birrii 10,000 naa laatte fudhadhe. Hedhee ture kun isa duraanidha jechaadha. Ammoo deebi'ee abbayee koofaa dhukkubee ani duraaniin dhukkubbii isaanii hin beeku asii kanan jiraadhu silkii isaanii hin qabu achi booddee deebi'een ture kazaa naa dawwalame silkiin naannoo sa'aatii 11 keessa naa dawwalame jedhe silkiin addisiinatti ta'e silkii duraaniin qabu miti. Gaafa dawwalamachiiti yoo hin dandeessa ta'ee jaarsa dhukkubaa jiraati yoo hin birrii ergi yoo nu bira gahinaan jedhe ijaan hangafa kooti. Maal waaqa sagalichis addisiinatti ta'e haalichis addisiinatti ta'e garuu kanaaf hin danda'amu. Kana hidhee turseen nan jilbeenfadhe baay'eeyyuun kadhannee jilbeenfadheen yaa waaqayyo ati dursi dura dhaqi gaanni bakka kiisis bakka hundumaa dhaabbattu dhaqii argamin jedhee deebi'ee dhufee bakka akkan ta'e wallaale ofii koofuu asii na dhukkube. Kaasaa kana gidduutti deebi'ee dhiisee ture birris nan nabe waan an ergu nan nabe nan dhiisee ture. Kana gidduutti ture erga jedhee ituu kanan ta'in du'aniiru hirmii tufii naan jedhanii naa dawwalan. Kaasaa mucaan tokko kan naan jette wayyaa hin qabu wayyaa gurraacha shaarbis hin qabu. Kaleessa gadda ijoollee gidduutiin hojjechaa ture. Itti natti immoo sodaatanii anatti himne isheetti man isheen immoo na dhabde natti himte. Hirmiituu fi bakka waan gootuun qabdu haala fageenyaati waan ta'eef waan gootuun qabdu gadda baay'ee kooti irra dhaqeen abban asittan hirmii yaadde isaan keessaan na ladde dhiiga isaaniiti yoo waaqni uumeyyuu sittan na ladde. Waan gochuun dandeenye maanyi dhukkubi isaanii natti maa baay'ee koo kan ajjeesennaan onneedha naan jedhan mana yaalaa dhannee geessine dhaquu fi du'uun isaanii tokko ta'e naan jedhan. Egaa maalirreen jedhee achumarraa nan ka'ee nan deema jennaan karaan hin cufamee as naqamtee guyyaa 3 wayiin bulee guyyaa 3 sayyuu ijoollee bakkan hojjedhu as gulliitiin hojjedha yeroo sana isaantu birrii walitti naa sassaabee buusee birrii 4,000 bichaanatti kennite liideriin koo kanaan deeminaan jettee waan tokkoon qabu akkaawuntii koorraas. Kaasaa achi booddee gaafan dhaquu karaan cufaa ta'ee nan deema jedhee gaafan ka'u ammas gimbii nan ga'ee karaan cufaa ta'ee utuman jedhu nan deeman jedhee karaan cufaadha. Keessumaa ijoollee mattooqii hin qabne immoo hin barbaadu naan jedhanii bakka akkaman godhan jedhe mucaa tokkoon waan gootuun qabduuti inni du'eeraati ati boriif waan jirtuuf waa lama dhabuurraa gara hojii keetti deebi'iti
waaqayyoon kadhadhuuf lubbuun isaanii jireenya bara baraa akka argattuuf naan jedhan. Deebi'ee dhufee gaafa nufu nan dhufe. Bakka garaachi kun dhukkubaa namatti ni maddu maal taayoo naan jedhan hin beekun jedha. Dubbachuun danda'u man boo halkan hirriba keessaa ka'ee nan boo. Abbeeki sasaandu'an utuu dhaqxee maatii muun argin deebitee galte. Deebi'een galee gimbii guyyaa 3 wayii buleen deebi'ee galee. Ammoo deebi'ee gaafa dhufu gadda naannoo torbee ji'a kana tun taane ji'a 3 darbeedha na dhukkube. Fayyaama manumaan ka'ee xiqqoo jechuun na dhukkuba badaa miti garuu xeena xaabiyaa jalqaba maabiraataayiliin naqee maabiraataayilii dhaqennaan dooftericha kanaan jedhee jechuun yaa'u nulfaata garuu sitti moof hin danda'u jabaadhu garuu naan jedhee shiroobbii 3 naa kennan. Kana galgalaaf ganam naan jedhanii qorichas kanas hordofuu qabda wanta gubaarraa immoo fagaadhu xinnoo ishee naan jedhanii achii deebi'ee dhufee hojiin deemee gaafan hojii dhaqu naannoo sa'aatii 7 na qabi na guba baqa kana koo gidduu gad jedhee ol jechuun danda'u hin dubbadhu namatti himu naasa'u kana mucaan Addunyaa gootii akka tasaa achinarraa xiqqoo fagaattee jirti ija koo ishee garuma isheen ilaala tuman jedhuun garan ta'e iddoon ta'e wallaale bakka iddoon naqee wallaale shinti beetii dhaquu koon beeka malee eessa kan naqeen beeku kasaa kana gidduutti yeroon silkii ilaalu silkiin harkan jiru qorichis harkan jiru jedhee deebi'ee yeroon nufu namni silkii gattayyoo jiraatanii jedhanii achiiti dhaqee fudhadhe silkii kennatti miinaan silkii 3 wayii jira 3 keessaan ko fudhadhe deebi'ee isa booddee na dhukkubee nan kufee naannoo sa'aatii 10 keessa natti cimee na dhukkubee iddoo hojiitti nan kufee narsiitti na geessanii narsiin siluma iyyuu ba'i jedhee moocaa dhaqe fudhadhu kottu sin baasaa siin jedheera ittiin jedheen ture jette liideriin koos akka jette kasaa achi booddee deebi'ee dhufeeroon jedhu bakka natti cimee nan kufee kan jirjiitiidhaan makiinaa jirjiitiin kunoo aanna maaramii gooroo kan gilliitti na geessanii achi bilikoosii narra kaanii gaafa bilikoosii narra kaan bilikoosii 3 fixeen lafan jiru bara eessa kan jiru jechaadha. Yeroon ilaalu doofteriinis yoo beetti ta'e amtu iddoo jirtu jedhanii lafti isaa 3dha ciisaan jira harka koorran jira akka kanaatti natti rarra'ee jira. Mana qorichaan jiraachuu kun hin beekan jedheen kazaachi booddee bakka ammoo barteetti dhongaarraadhaa amma fooyyofteetti erga bilikoosicha fudhatte wayyaaf naan jedhan jedhee dhufee nanniisee gara manaatti nagashanii naannoo sa'aatii 2 keessan gale manatti gaafan sa'aatii 2tti manatti galu ammas deebi'ee dhufee naannoo sa'aatii 3 kanatti ka'emmas inni maddu yoonni badde mana qorichaatiin dhufe kanammoo mana koo keessan jira annisiin jira achittan ilaala mee wangeela sana naa kennaame jedheen kasaa wangeela sana fuudhanii naa kennan akkuma natti laphee koo kanarra kaadhee ciisaan yaa waaqayyotti bu'ii rakkoo koo kanatti mana qorichaatiin galeeyoon jedhe kanaanis furmaatan arganne garuu kanan baasee birrii 3,000 fi 400 baase kanaanis deebiin arganne ammayyuu jechaadha kana darbee ammas nan deeme baay'ee laafee jira onneen kee dhiigaajiin kan ol qabatuudha bakka dhiigi jiruudha waan ta'eef dafaa hin tuttursinaa nama yoo qabaatte illee gargaara kutuu danda'a waan ta'eef qorichi isaa baay'ee dafeen argamu naan jedhan kasaa achi deebi'ee waan nyaachuu hin danda'u kanan tufu dhiiga naqa 3 ammas nan tufa gaggalagalee dhufee laphee koo jalaa bu'a bishaan iyyuu na guba dhaqee hin qabbaneessu kasaa achi booddee bishaan hin qabbaneessu na guba hin naabadhu hin taa'u akkamaa kana miti hin naabadhu hin taa'u gad hin jedhu haasaa namatti himachuu iyyuu hin danda'u gaafachi na qabechaadha gad jedhee ol hin jedhu hin haasa'u lafti natti fiiga mana keessan jira yoon ta'e manni kun narratti kufuudha asin galagalaa achan galagalaa wangeela kana asumaaf achi naanneessaa jedhee ka'ee gaafa kamisaa hin deemta bakka jedhanii gaafa rifeerii isa dhumaa naa barreessanii fudhadhu deemii birrii keejjin jedhanii ani kanan ittiin naqoon qabu doofteer maaliif akkanaan jettu sin anuun koo furmaatan qabuun jedhe fudhadhee deeme. Kun rifeerichaadha achaa? Fudhattee dhattee kanaan deemtee dhattee achitti waan isaan jedhan hin beeknu birriin isaa 20,000 ol qoricha laabitamaa egaa jajjabaadhuma dhaqi yoo inni immoo namoota waaqa qaban itti dhiyaadhaa sobsiisaa buufata immoo yoo hin birrii 10 hin ta'in adaraa micaan kun biyya ormaatti miidhaminiiti hin buusaa fi haadha gibbiitti maatii jedhan kasaa jedhee sanbata ganamaa mana kanatti nan dhufe
Qidaamee wayyaa koo miiccadhadhee wayyaan bishaan keessa raawuman ilaala hin danda'u. Namni jaalan jedhaa hin danda'u. Ayisoos hin gargaaradhani gaafa gibbeedhan. Ani kaleessa akkasiin turre maayinyiin jedha deebi ammas nan bo'a. Ayi yaa sabbaa koo galaafattee seexan ammas na galaafachuufi dhibeen abbaa kooti sonneedha ankoo sonneedha jedhameera. Maaloo yaa waaqayyoon immoo nan falmatti ture biyya ormaatti eenyuun reeffa koo maatii koo bukkennaa gaa. Garaagara abbaa koo jinamne anis ammas asittan afaareen jedheen. Ani nama jechuun qullaa koo kana nama naa gara fuyyuu hin qabu. Kiristoos duwwaadha kan nama nadhu. Eenyullee hin qabu. Dhuguma immoo nama yoo gaafattan namni amma ishee deebi'ee haala jijjiiruu danda'a. Inni sagantaa karoora si baaseen hin deebifne akkuma sanatti jira si turraa kaata malee. Yaa waaqayyoon jedheen jiraachuu kee mul'isi isa alanaan jedheen. Gaafa akka jedhu dama hojiis hojjechuun danda'u nan naqa malee nan gala. Bakka irratti fudhadhu baay'inaan jedhan irratti sunis birrii sin qabu birriin ittiin mana qorichaa dhaqee sin qabu. Garuu gaafa sanbata guddaa gaafa nufu torban sanbata guddaa dheengaddaa qarqara sanan ta'a. Daaquniin waldaa keessa deemti bishaan kana naa kennin jedhe. Qoyi booddeen sii kennaa yeroo booddeen aan jette isheen birrii koo deeffadhee kaadde hin gaggalagala. Lubbuu qaba gaafa laaltan as koo gidduudha iddoo biraa miti asuma nan nadhaban danda'u. Jedhee gaafa naddana dhufu garuu gooftaa Yesuus Anaanis dhufee fayyina keessa na buusee fayyinaaf naaf dirmate. Guddisaati waaqayyoo. Galateeffadhaa fi waaqoon bareechaati haleluuyaa. Kanaan innumu olmaan isaa baay'ee. Yeroo sana maal fa'aa gochuu hin dandeessu turte yeroo si dhukkubu maal fa'aa gochuu hin dandeessu? Waa gochoomini bishaanuma yoo ilaandi keessaa ofitti butachuu hin danda'u. Nyaatas. Nyaata nyaadhu. Paapayyaa abukaadoo dheedhii isaa bitee manatti dhaqanii naa bitanii isa gara diddiimate naa kennanii rukutanii naa kennu. Waan tokkotu ittiin godhine jechaadha. Innuu na guba deebi'ee dhiigaa jimbaa deebi'ee. Nan tufaa bakka annaan. Mee dhiigaa yeroo hundumaa tuftamoo darbee tuftamoo nama gidduufaatti si mudatee beeka? Namatti manatti gaafan wanti jedhuun gaggalagalaa dafee nama duratti hin tufedheen shinti beetii faa dhaqeen tufa. Deebi'an immoo darbee mana kootti immoo dafee tufeen dafee bishaan sana dhangalaasa tiradhee namaayyoon jedhe namatti xiqqoon ulfaata mana kiraa hin jira waan ta'eef namoo biraan qabu. Kanaaf edeen achi booddee bakka hin danda'u. Dhiiguma tuftachuudha. Darbee baa dhiigi kunuu jabaataadha malee dhiiguma simbiloo bishaan ta'u miti. Galagalee baa galaphee koo jala. Garuu gaafan torban sanbata guddaa dheengaddaa mana kana dhufee waaqayyoo na qaqqabee harki fayyisu Yesuus na qaqqabee. Operation taati? Yoom? Yakkaateetitti barreessanii jiru. Yakkaateetitti barreessanii fi barreessanii jiru. Ish opereeshinii maali taati? Annuura ishee jala. Onnee ishee dhukkuba. Onnee ishee dhukkuba. Onnee ishee garaacha ishee. Amma kan isheen opereeshinii taatu maal isheeti? Congarraa. Hin danda'amuudhaan. Kanaafuu maal goona jedhan? Achitti deemeedhaan. Opereeshinii taatee booda maal taatu isaan kun? Harka ishee mirgaa kana keessatti waa baafne. Waa baaftan? Akka isheen maal taatuuf? Akka isheen duutuuf. Meeshaan hafuura maaliiti? Nuyi hafuura xonqolaa. Hafuura budaa. Hafuura digimtii. Karaa hafuura maanis amma laaltaniitu yoo ta'e seexanni ganna dhiisee ani immoo iddoo kottan deebi'ee waaqayyoo isa kana hundumaa godhe galanaa galateeffadha. Galateeffadhaa fi bareechaati waaqayyoon haleluuyaa. Kanatti ittiin teessu paapayyaa fi avukaadoo itti himnide gaafa si galtee maal goote? Asii galee bishaan asitti dhugee bishaan naa laattan asitti dhugee walakkaa isaa immoo fudhadhee galee mana kootti gaafan ol galu yaa waaqayyo na dursi ol gali bakka ciisichaa koo sanas geeddareedheen dhaqee ol galee bishaan kana girgiddaa kanatti diddibee faffacaasee ayilaandii isaa sana uree itti nannaqeen ol galee siree kaleessa dheengaddafachuun hin dandeenye isaa fadhee ansoolaa isaa jijjiirradhee kayee harka kootii waxii hojjetadhee waxii koo nyaadhee biddeen koo nyaadhee ijoollee waamee ijoollee jinii nyaannee maal gaaddisee ajaa'iba bo'eessa ooltennaan anoo mana kadhannaan olii. Illee guddaa isaa kun hin galateeffama amma Yesuus illee jabaasa haleluuyaa. Hin dabalama gooftaadhaaf haleluuyaa. Kan naqee biddeen bitee sanuma kan hojjete sanuma maanyi gaaddise silaa hojjenne immoo si waamnu noo waan ati nyaannee fenne paapayyaas immoo gooroo dhanneen binne abukaadoos hin binne iyyuu sim jenne malee
hallichaasii hojjennaanin isaarra Yesuus hojjeteen jedhee kasaatti booddee deebi'ee olmaa waaqayyoo himee fixuu hin danda'u garuu ofuman ilaalee namummoo ijoollee biraa isaan kadhata guyyaa 10 borii kaasiiti hirmaattu biraan hafini naan jedhanii kottu bakka kottu gaaddise naan jedhanii ijoolleen ergan dadawwaleetti meeti rakkoon koo kana gaafan jedhe ijoolleen natti dhiyaatu ijoollee biyya tokkodha waan ta'eef doormii turanii doormiitii achi deemanii erga gaaddise kotteette micaan adda nama ganaa nyaatti natti adeemtee na fuute gaafan naqu isheenis ishee wajjin nagaaman deema bishaan koo kanas fudhadhee man deema walakkaa kana dhiiseen deemne fudhadhee man deema innaa isheenis maal abbootoo cimtuudha dhukkubfattu iyyuun bakkaatti maal eessaa walitti dhufanaan jette gaafa dhanneennu waxii hojjetanii nu eeganii nyaanne ijoolleen na ilaaluu dhufani micaana fayyaadha maanyin dhukkuboodhan kasaachi keessa gaafa isheen nattee firiijii keessaa qaaraa fidduu qaaraa sana 5 fiddee ankoo fiddeen dhufne isheen isaan duwwaa fiddee dhuftee ankoo wajjin isaan komaafan fiftee jaan fiddu turte dhimma keessan edee utaalee fudhadhe qaaraa 2 nyaaddeen fayyummaa koo jechuun asittis bareera inde ajaa'iba abbooti cabeera bakka humni dhukkubaa itti ani isin jedhee waaqayyoon cimsee wow inillee jabaasaa gooftara haleluuyaa ajjenaree waaqa kanaani ajjenaree waaqa kanaani isa gannaa barabaraani ajjenaree isa gannaa barabaraani ajjenaree waaqa kanaani ajjenaree isa gannaa inillee guddaasa Yesuusi haleluuyaa duri qaaraa nyaachuu mini buddeenuu nyaattu biddeen nyaachuu mini xixiqqoo ishee bishaannu natti ulfaata bishaanin nuti nama dhuguu jechaadha isheen haadha gibbii kooti firiijii keessaa ijoolleen nama biranaa keessa isa sanaa laatti bishaanisuma mana ture jaarkaanii keessaa dhuguu hin danda'u dhugaa dubbachuudhaaf garuu gaafan kanan cubsee guddaa barumsa guddaa isiniif himu adaraa iddoo aarsaarra dhaabattanii warri deemtan deemina ayyallaabuu obboloota koo yeroo laalan karaa fakkaata malee karaa miti daandichi kanan dursee guddaa dubbadhu waaqayyoo kaleessa dheengadda micaakoo hedheetu na ergatu utuu na waamoo iddoo koo baree qabeenyas bira ga'ee argee birriis guddina isaa argee kan waaqayyoo na keessaa laaf damoosa kana nyaadhu kuma yoo xinnaate 5,500 gaafan sirriitti hojjedhe gaafa dhabe 5,500 na nyaadha yoon immoo 4,400 nan argadha kana dhaqee nan baafadha malee dhaqee niitemmiidhaan naqee fuudha malee iddoonni dhaquun beeku kiraay manaa bichaan beeku inni giddeetaa waan ta'eef isa nan kenna isa booddee yoon kenne bakka borsa gantaan naqa yoon jedhe yoon mataa na dhukkuba yoon inti ni ta'a wangeeluma kana ilaaluu na jibbisiisa yoon immoo iddoo makoo ofii makooyyuu mataa kee kana murii na godhaa yoon akka kana godhuun beeku sagalee gadda abjuudhaan immoo kan natti argamu hafuuran taane wayyaa gugurraachaffatanii namoota mataa namaa fahaadanii kan afaan arga inde asan galagala kaayefaan iddoo jijjiirradha yoon mataa duraan irra fa wal galagalee irra faarata akkas gadi galagaleen tiraasii koo gadi qabaddeera qofaa koodha namni na biran jiru waan ta'eef na achi booddee antuuti narratti lafadha itun ka'ee wangeela kana fudhadhe nan jedha galgala garuu bukkeen ka'an jedha garuu bukkeen ka'a nan kadhadha yoon jedhe garuu waan kadhannaa keessa kooti balleessuun beeku guyyaa tokko baastariin fakkee dhana qacarraa goda sanan ta'a namoonni jilbeenfanne iddoon taanetti jilbeenfachuurraa arraa kaasaati jilbeenfadhaa mana keessanitti jilbeenfadhaa jilbeenfachuun waan baay'ee nama baraaraadhaan ka'ee ka'uechaan waan seexanni na wajjin jiruufini sodaanatti abboomee jira waan ta'eefini sodaadhee fudhadhee gal gaafan galu kadhachuu hin danda'u jilbeenfachuu hin danda'u nama nan ilaala garuu waa'een koo kaleessaana keessaan badu yeroo akkas waldaan akkas jedhanii ituun kenneen awwan qaba garuu bakka yeroon doormii jiraadhu sadarkaa kanaa mini birriin koo 2,500 iyyuu hin ga'u olii gala 3,000 iyyuu nyaadhu jechaadha arra garuu erganii haalandumaan guddachaa dhufeeti isa kaleessa dheengadda dhala koo hedhee harka namaa keessaa na baasee of dandeettiitti na fide dagadheeni sagalee waaqayyoo irraa fagaachuurraan kan hafeni billaan taane keessa galee ole garuu waaqayyoon cubbuu namaa namatti hin lakkoofne inni haalan ilaalle inni maalin ilaalle inni garaa keessa deddeebiin qabaanne ergaan takkaatti raatee waan umurii koo fi haalichiif ol hin minne hanganaa waan baay'een na eeggata waan beekuuf jedheetu isa kana hambisee galata isaaf dhufee galata jabaadha isaaf waaqayyoo faalameera
seexanni torban darbe maal jedhe raayee yoo isheen 2,000 laadha waaqaaf jette nummoo 1,000 meeqa fudhanneedha 3,000 fudhanneedha. Baay'eedha. Namoota baay'ee nyaatti garuu hin jiru waldaatti geessa itti. Yeroo ishee waldaatti geessa itti nummoo torbaniin mana yaalaatti geessine. Isuma isheen laachuu jettu geessitu. Yoo achitti 2,000 geessa itti 3,000 mana yaalaatti. Opereeshinii taatee fayitiin jennee opereeshinii taatee maal taate duutii jedhe malee garuu waaqayyo du'a ishee nambisee birrii 50,000 100,100 si nambisee galataaf dhaabee jabeessaa gooftaa galateeffadhaa fi bareechaati. Hallelujah. Thank you.